Ashamaa harka fuunee jaallatamtootaa fi kabajamtoota warreen chaayinaalii kiyya jalatti argamtan akkam jirtu fayyaa keessanii nageenyi kiyya bakka jirtanitti isin bira haa ga'u isiniin jedha. Nageenya maaltu jira miti akkuma beektan nageenyi kun baay'ee tokko guddii ta'ee jira. So kanaaf jechuudha waa'ee Abiyoot Kaasaayee kana mee maal gooneetu yoo maal goonee Oromoon dhumachuu dhiisa. Fala furmaata tokko dhuunfadha yaa Oromoo. Oromoon amma yeroo ammaa kana jechuudha nafxanyaa jala gugguuftee maallaqaan bitamaa jirti. Maallaqaan gurguramtee oromummaa ishee kaadaa jirti. So kanaafu waa'ee Abiyoot Kaasaayee jechuudha ilma abbaa gane jechuudha. Ilma saree jechuudha inni jechuudha. Haga yoomitti qeerroo Oromoo dhiiga hangalaasaa hafame. Haga yoomitti Oromoo boosisaa hafame. Maali duuti Oromoorraa yoo dhaabbate maalime? Kanaafu yaa Oromootiyyaa. Caljettee ofirran taa'ini haga jirtu tattaafadhu Oromoon isheen jirtu jechuudha. Abiyoot Kaasaayee jechuudha. Maallaqaatiin bitee fixee jira. Fakkeenyaaf jechuudha Saaliyaa Saamiin yoo beektan jechuudha Saaliyaa Saamiin duraan deeggartoo wanniiti. Deeggartoo Jawaaritti duraan. So kanaafuu jechuudha har'a garuu maallaqa argachuu jettee lafa shallamamuuf jettee makiinaa argachuuf jettee gara biltsiginnaa jala gugguuftee biltsiginnaa jala naannaa jirti jala daa'imaa jirti. Kanaafuu jechuudha Oromoo warri taatan bakka jirtan tattaafadhaa sinitti haa dhaga'amu. Maaliif yaa Oromoo keenya warreen mana hidhaa keessatti dararamaa jiran warreen mana hidhaa keessatti rakkataa jiran kuni Oromummaa isaaniif malee waa biraaf sinitti hin fakkaatina. Akka warra kaanii hin gurguramnu hin bitamnu jedhan. Garbatu bitama malee maallaqaan Oromoon qulqulluun maallaqaan hin bitamu. Sinii galte? Garbatu bitama malee maallaqaatiin Oromoon qulqulluun Oromoon nacci adiin hin bitamtu maallaqaatiin. Kanaafuu jechuudha warreen Oromoo taate Abiyoot Kaasaayee jala gugguuftu hudduu zinnaash paanti zinnaash miicuu jettee kan jala fiigaa jirtu kuni Oromummaa kee ofirraa mulqite immoo ofirraa hin balleessitu. Kanaafuu jechuudha haga yoomitti duuni nurraa dhaabbata. Yeroo hunda du'a Oromoomatu poostii ta'a yeroo hunda miidiyaa gubbaa irratti Oromoomatu miidhaan irra gaafa. Maal uummanni biltsiginnaa hin du'anii? Maal Oromoon kun jechuudha akka lafarraa daguugamee dhumatuu fi itti qixaa jira. Abiyoot Kaasaayee jechuudha namni abbaasaaf hin taane jechuudha namni biyyasaaf kabajan kennine jechuudha. Maal zamana wayyaaneeyyuu wayyatee ebba wayyaaneen hagana nun dararre wayyaanee wayyatee. So warri nafxanyaa jala gugguuftanii Oromummaa keessan of jalaa xureessitanii fakkeenya Oromoo taatanii har'a garuu maallaqaaf jecha jechuudha. Maallaqaaf jecha hudduu zinnaashii hudduu Abiyoot Kaasaayee jechuudha ilma maraataa jechuudha inni jechuudha. Ilma maraataa ilma abbaa hin qabne jechuudha. Ilma safuu hin beekne ilma sodaa rabbii hin qabne jechuudha. Ilma sodaa namaa of keessaa hin qabaanne sodaa rabbii of keessaa hin qabaanne isa akkasaa kana jechuudha. Kan Oromoo lafarraa xaragu kan Oromoo lafarraa daguugu waa biraa miti. Kan ajjeesaa jiru immoo warreen meeshaa qabattee jirtu Oromoo taatee meeshaa waraanaa kan qabattee jirtu mee deemiti kan miskiina karaarra jirtu kan ajjeesuu dhiisiti hayyuu kee warra mana hidhaa keessatti dararamaa jiru warra mana hidhaa keessatti saqaayyaamaa jiran sana meeshaa seerka jiru sanaatiin mana hidhaa sana keessaa caccabsiiti gadi yaasi. Maa haga yoomitti meeshaa baattee Oromoo fakkaattee nafxanyaa fakkaattee Oromoo lafarraa xaragaa jirta. Haga har'aatti kan Oromoo dararaa jiru warra meeshaa qabaatee Oromoo fakkaatee isaantu Oromoo lafarraa ajjeesaa jira. Abiyoot Kaasaayee jala gugguuftanii jala daa'imtanii ilmaan Oromoo lafarraa xaragaa jirtu. Ilmaan Oromoo immoo seenaa sinittaa ta'u guyyaa tokko immoo nima kaffalamte haqqi Oromoo. Haga yoomitti Oromoon dararamaa hafame. Haga yoomitti Oromoon bu'aa hafame. Haga yoomitti namni silaa namni nama ajjeese gumaa abbaasaan baafatu. Okee xayyib warreen daadhii galaanaa ajjeesanillee
akkuma gurbaa san ajjeeftan gadi baasit ajjeesi yaa abiyoot kaasaa'e. Oromoon jechuudha harki taraa waliqaa jedhe kan nu jalaa du'es nus Oromoodha ilma namaati goota keenya nu jalaa du'e goota keenya nu jalaa ajjeefte akkuma eengadda jechuudha nama mana hidhaa jala jiru nama mana to'annaa jala galee jiru mana to'annaa keessaa baafte dildila jalatti ajjeeftee kaafte eenyumee kun mootummaa eessaati wanta akkasii eenyurratti dhaga'amame eenyurratti mootummaan akkasii biyya eessaarra jira waan akkasii namni tokko to'annaa jala oole. Amma jechuudha kan akka Jawaar Mahaammad faa kan akka Baqqalaa Garbaa faa kan akka Hamzaa Booranaa faa kan akka qeerroo Oromoo mana hidhaa keessa jiruufu atema isaanillee kanaan gochuuf kaayyoo kaayyeeffataa jirta. Kaayyoon kun immoo sinawwaat ta'u yaa Oromoo warri Oromoo kan taate maqaaf Oromoo fakkaatte hudduu Abiyyii jala fiigdu suni maaliif gadi baate maaliif hayyuu kee mana hidhaa keessaan baafanneme? Abiyoot kaasaa'e jechuun inni sinarra hudduu keessan jala foqoqxanii jala daa'imtanii maallaqaan bitamtanii abiyoot kaasaa'e jechuudha borganama hudduu keessan xiitii sinitti naqashi sin jechuudha maallaqaaf jettanii jala fiigdu abiyoot kaasaa'e jechuun gantuu nama dhiiga Oromoo barate inni sobee ofitti simmadas ka maallaqaan simbitaa jira malee akkasin na deeggartanii jedhee maallaqaan simbitaa jira malee bu'aa tokko waan sinii kennu miti warri Wellistuun saaliyaa saamiin jechuudha yeroo liibii ishee yeroo eeggeeffatan qabsooftuu akkamiiti jetoo jedhamtu har'a gante biltsiginnaa jala gugguuftee biltsiginnaa jala daa'imtee jiraataa jirti. Bitamtee maallaqaan bitamte yaaboo artistii maallaqaan bitamtu wellistuu maallaqaan bitamtu saaliyaa saamii irratti argine nuti barra. Silaan yeroo haasaa ishee laallu qabsooftuu akkamiiti jenna turre. Isheen garuu har'a maallaqa obsuu dadhabde maali birriin isheen wellistee kirrii gurgurataa jirtu isheen qatee kan biltsiginnaa jala bitamte kan Abiyyi bitamte nama mootummaa nafxanyaa dhiiga namaa dhugu jala kan fiigde kan bitamte diina Oromoo lafarraa xalaguuf itti qabsoofte. Saaliyaan jechuun qabsooftuu akkamiitoo jedhee Oromoo ishee laalu har'a garuu paantii zinnaash miicuuf qansiraa galtee jirti qansiraa qaxaramtee jirti. Amma tokko keessa likkisinitti mabar warreen Abiyyi jala fiigdani kaan kaarsee Abiyyi miicuuf kaan immoo isheen alaa taate immoo paantii zinnaash miicuuf uffata zinnaash miicuuf jala gugguuftanii jiraataa jirtu. Zinnaash wayyaanee qaxarattee jirti sarraatanyaa siniin feetuuf ma bilaashan kasaarinaa warri meezoo ammis saantibii tokko sinitti hin kennitu. Afumaa hin dhameeyina ofumaa Oromummaa keessan hin xureessina seenaa sinitti haa ta'u hayyoonni mana hidhaa keessatti dararamaa jiran. Har'a immoo silaayuun bicaa maaliif dargaggeessa nu jala ajjeeftu maaliif qeerroo nu jala ajjeeftu mootummaan kun maaliif ila dhugaan siniin jedha amaarri feeteyyuu wayyaaneen feeteyyuu maalumaaf du'a ajjeesaan maaliif hin dhaabbatume maalumaaf du'a mootiin hin shaaramne rabbiin malee hin jiru inshaalla yaa abiyoot kaasaa ilma zinwaan mashaaramtashi mootiin hin shaaramne addunyaa rabbii malee tokko hin jiru ati numa shaaramta rabbi jedhe inshaalla haga dararaa raangeesse inuma gubattaatillee lafee kellee bakka jirtutti si bobeessuudha akka ilmaan Oromoo boosifte kana jechuudha akka qeerroo lafarraa xaragdee nyaattee fixxe kana jechuudha atillee numa nyaatamtaashi yaa ilma gowwaa jechuudha gowwaa akka kee kanan argine yaa doomaa yaa maduushaa jechuudha warreen biltsiginnaa immoo dulloonni biltsiginnaa immoo abbichuu keessa warri jettani mee gargaarame abbichuun keessan sadaqaa karata biyya hundarra deemi sadaqaa karata ijoollee miskiina ijoollee eengadda ilmoo hiyyeessaa akaayii nyaatte marrimmaan ishee hidhatte mana barnootaa xumurte fuudhee hidhannaa meeshaa hidhannaatti kenne meeshaa waraanaatti kenne ijoolleen sabiyyii garatti meeshaa tokkosuu kan hin beekne hambaara saasaa wayyaanitti gad ajaja warra soddootiisaa gadi baasee ittiin ajaju soddootiinsaa maaliif dheegume warri biltsiginnaa maaliif gadi ba'anii wayyaanitti maaliif hin qabsaa'ani an kan na dhibe kana maaliif hin qabsaa'anii siniin jedhe nafxanyaan maaliif gadi baatee maaliif haqxee wayyaanee maaliif hin deeggartu Oromoo maaliif rasaasatti ari'anni ijoollee hiyyeessa haati hiyyeessaa sabbata ishee hidhatte ilmi kiyya baratee bakka guddaa naagaa jette akaayii boqqolloo nyaachiftee barsiifatte har'a garuu hambaa rasaasaa godhanni mootummaan Abiyoot Kaasaayyaa jechuudha mootummaan Abiyoot Kaasaayyaa ilma abbaa biddeenaaf hin taane namaa ta'as layyuu hin taata seenee aangootti ol si baafne har'a garuutti ilmaan Oromoo lafarraa xaraddee fixxe
Kanaafuu jechuudha dulloonni bilisiginnaa warra bichuu koo jettaniin kanaachi immoo warri guyyaa sinirratti dhume jechuudha. Sinitti mee bara liibii kiyyeen gaddaa dhaggeeffattaniitu laata dulloota bilisiginnaa biraan naagaa gantuu zarii abiyyi sanyii abiyyi jechuudha. Abiyyi jechuun nama biyya baasaa keessatti dhalatee guddate nama biyya baasaa keessatti dhalatee guddate kabajaan kennine mee saba Oromoo akkamittiin bulcha. Abiyyi jechuun har'a miti gaafa siidaa Minilik jechuudha. Siidaa Minilik Oromoo tuffate siidaa Minilik irratti ijaare gaafa sana akka inni biyya bulchuun harkaa kaa'atte guyyaa sanaatti qabaati bara. Abiyyi jechuun maasaraa abbaa Jifaariif iyyuu bu'aa tokko hin buusne abiyyiin jechuudha. Siidaa Minilik sirreessuu malee. Kanaaf jechuudha yaa Oromoo hiriira ba'aa jettanillee rasaasatti hin ajajinaa. Ijoollee sabiyyii warra waraana hidhattee jirtullee waraanuma sana ofirraa hiikanii garboomanii haa jiraatani. Abiyyiin amma warra soddootiisaa meeshaatti hidhee haa ergu warra wayyaanetti. Wayyaanee ganaa hudduu keetti wal sinaqxi hudduu keetti ganaa wal sinaqxi. Hamma qeerroo lafarraa gadi bahiite akka qeerroo lafarraa xaragdootillee gadi bahee akka wayyaanetti qabsaa'ika. Uffata shiboo uffatteef siin ooltu duuti beektaa? Uffata shiboo ofitti naqxee fi qaama saalaa kee fi dhaqna kee hundatti uffata shiboo ofitti naqxee siif hin oolu. Dhiiga Hacaaluu Hundeessaa dhugde dhiiga qeerroo Oromoo udde inaaffinnatii keef jettee Jawaari mana hidhaatti rakkifta. Jawaar akka yaadaan akka si caalu ni beekta mitire akka siyaasaan akka si caalu ni beekta mitire. Jawaar gooftaa keetti gooftaa kee sababa ta'eef mana hidhaa keessatti darartaatti beekta. Jawaar hayyuudha Jawaar Oromoof jedheetu malee yookaan hateef miti kan hidhaa mana hidhaa keessatti rakkataa jiru. Baqqalaa Garbaa hootee immoo hidhaa itti baree jira ishii. Isaan jechuudha dhiirummaa isaanii fidhamani akka kee uffata shiboo uffatanii nama keessa deemuu dhisne. Baqqalaa Garbaas tanan Jawaar jechuun ilma tokkicha jechuun akka Jawaar kana ishii gantuu akka kee bitamtuu akka kee kana miti ishii Jawaar dhiirummaa isaa fidhame Jawaar Mahammad. Baqqalaa Garbaa dhiirummaa isaa fidhame ishii. Hamzaa Booranaa dhiirummaa isaa fidhame ishii. Ati garuu aangoon harka jirti jettee lammii Oromoo mana hidhaatti gadi guurta. Mootiin hin shaaramne Rabbi qofaa malee hin jiru. Ati immoo guyyaa eegda malee numa shaaramta ishii. Rabbi nurraa si haa kaasu obbo Maraache. Rabbi nurraa si haa kaasu. Nu maraachite lammii keenya fixxe xaragde. Lammii keenya haaduwaan daguugdee fixxe. Zarii kee daguugee haa fixu obbo. Ilmaan kee barsiifatta. Ilmaan namaa abiddatti naqxee gubda. Ilmaan kee dubara kee sadanuu biyyaa baafatte. Ilmaan namaatti maaliif taphatta? Silaa atoo kolaafamtee jirta, sangoomtee jirta, eessaan ilma alsita. Ilmoo namaatti maaliif taphatta? Ilmi namaa akkuma ilmoo kee baran si mararashi. Silaa dubara sadan sana isu xalshee haga xalshitee rabbitu beeka beekta. Ati nalshine beekta wayyaanee xuuxalshe sanayyuu. Dubara kee sadan sana jechuudha intalli keesheen Ameerikaanii keessaa biyya wanni keessaa shaarmuxaa jirtu suni isayyuu ati nalshine maqaaf Abiyyi jedhu malee. Atin arsineshi Abiyoot kaasa'ee balaa isin jedhani gizee abbaan kee sagal ta'ee gizee sana tole kan akka kee kana mootummaa kan nu ta'u. Kan akka kee kana kan mootummaa nu ta'u kan akka kee kana nu bulchaa Oromoo wallaalee ofitti dhiise gizee daadhii galaanaa galaafatte gizee daadhii galaanaa warra soddoodii keetiin ajjeessiifte waa'ee akaakayyuu kee haasofnaan waa'ee akaakayyuu kee irratti qabsaa'ee sirbinaan daadhii galaanaa atoo nadhii gammadaa bo'uuti. Daadhii galaana dhabamsiifte daaraa goote akkuma jedhee Oromoon immoo borga nama Hacaaluu akka nu jalaan dhabamsiifne too jedhu Hacaalus nu jalaa galaafatte maallaqatti dhangalaafte yaa gowwicha ilma bukkee ati silaayyuu jechuudha akkuma jedhayyuu dubara sadan sana si xalshee miti ati beektaa atoo alsitee too beektee daa'imni akkuma ala keessi mararti ilmoo namaas maal mootummaatti kan si baasan ilmoo namaa lafarraa fitti jedhani biyya tasgabbeessi biyya hammadhu tokkummaa godhii bulchi jedhan malee yaa bada bukkee Abiyoot kaasaa'e. Bada bukke ilma dinnichaan dhalatte ati qubaan dhalatte barti qubaan dhalachuu kee kunoo agaammaatti Oromoo lafarraa xalaskisee fichisiisa. Jawaar Mahammad ta'e immoo Baqqalaa Garbaa ta'e immoo Hamzaa Booranaa ta'e immoo dhiirummaa isaaniif hidhaman ishii dhiirummaa isaaniif qixaaxaman malee akka kee uffata shiboo dhaqnatti dirataniifis 24 sa'aatii hunda jechuudha. Poolisoota qaqayyaraan deemanii birrilikii gandarran fiiganii biyya hambaa keessa. Ati garuu waan goote beekta hojii kee beekta uffata shiboo dhaqnatti naqatte yeroo hunda poolisii qaqayyarta yeroo hunda qeerroo miskiina ijoollee sabiyyii ijoollee hatiyyeessaa ciniinnattee guddifatte akaayinyattee guddifatte qansiraa dalagdee kan barsiifatte mana barumsaa guddaa tokko kan geeffatte har'a garuu hambaara saasaa goote mana
gara abiddaatti gubaa jirta ilmoo namaa jechuudha. Ati soo ilmoo qabaatte ilmoo namaa akkatti dararta. Ilmoon qabdu kaati dhalshine ati sangoomtee jirta kolaafamtee jirta akkamittiin dhalshita. Silaatoo ilmaa dhalshite ilmuma keessanatu yoo ati borgana waa taatellee ilmuma keessanatu sii qabsaa'ee gumaa keessii baasan. Dubarri keessadan sun jechuudha. Dubara keetti biyyaa baafatte korsisiiste bashannansiisiifte barsiifatta. Ilmoo namaa xiitiyaan gubda. Maal inni kan kee kuni maal ati nama kamiiti ati ofii keetiin dhalshine kan dhalshee sanayyuu wayyaaneedha. Wayyaaneetu dhalsheelaa zinnaa ishirraati wayyaaneetu dhalsheetiin dhalshine asatoo ilmoo qabaattee ilmoo namaa akkattiin darartu. Ilmoo maal qabdatti ati kolaafamaadha ati sangoomtee jirta ishii ilma dinnichaa ilma buqqee budaadha beektaati budaa jechuun maal bineensi tokko karaa darbaa nama dharugate ko adaraa rabbii jedhee namni rabbiin isaa kadhata karaa deemutti jechuudha. Ati bineensa caalu jechuudha. Waraabessa sahawu jedhee nama nyaatu waraabessi yoo haga tokko kabajaa namaa kenna namni yoo sodaa rabbii maqaa rabbii yoo tuqe jechuudha mangadaa rootti fellee irraa gora bineensi sun jechuudha. Ati immoo bineensa akkatti hawu jedhee dhiiga namaa hammaaree nyaatu ganamas galgalas dhiiga namaa nyaachuu malee mootummaan tikee kun bu'aa isaan argineeshi. Maali bineensi kun jechuudha. Bineensi yoo fira bineensi namni maqaa rabbii yoo dha'ee jechuudha bineensi karaa darbaa namaa kenna. Ati garuu ilmaan Oromoo meeqa si kadhate ilmaan Oromoo dararaa biddatti naqxee fitta ilmaan Oromoo bobeessita. Maal faayidaa sii qaba mootiin hin shaaramne rabbii tokkicha malee hin jiru inshaallah atillee numa nurraa si darbata rabbiin kun immoo inuma si darbata wayyaane si taa bobeessu malee wayyaane hudduu kee keessa yaa naqxu ishee wajjiin kee jechuuti bara mana amantaa gubdu bara amantaaf amantaa walitti buustu wajjiin kee malee wajjii biraa ati hin qabdu. Ashkaroota warra maallaqa biran darbina jechuudha warra seenaa oromummaan beekna jechuudha osoo oromummaa qabaattanii har'a abiyoot kaasaayee jalan gugguuftanii ishii abiyoot kaasaayee zinnaa ishii akkaati uffata ishee miicaa fi xuraan xurroochi ishii warra oromoo taatanii maqaa oromoof deemtanii warra maallaqa biran darbina isin maallaquma quuftan isin bitamtoota jechuudha gantoota kan akka saaliyaa saamiin fa'a saaliyaan saamiin birriin inni wallistu isheen qate kirriin gurguratu isheen qate har'a kan zinnaashi garbummaa kan galuu dhaqxe gantuu yeroo liibii ishee aggeeffatan qabsooftu tokko fakkaata har'a oromummaa ishee ofirraa mulqite gantuun kun maallaqaaf jettee bitamte maallaqaaf jettee oromoo gante gantoota warra akkasii kana of harkaa qabna jechuudha. Dhiira jechuun kan akka Baqqalaa Garbaa kan akka Jawaar Mahammad ilaa Jawaar Mahammad ilma tokkichummaa isaatiin si agarsiisa sodaasaaf jetteetu kun mana hidhaatti dararaa jirta biti. Sodaasaaf jechuudha. Too hirummaa qabaatte silaa gallakkista. Sodaasaaf jetteetu. Gooftaa keetti bar Jawaar Mahammad jechuun gooftaa keetti ilma tokkicha. Dulloonni bilisiginnaa immoo maal jetti? Jawaar Mahammad maaliif addaate jette? Akka abiyoot kaasee gurraacha hudi dere Jawaar Mahammad jechuun ni beektu mitire fuula isaas taanaan jechuudha. Bakka hundaayyuu ni beektu. Nama biqaatii qabu bar lommoo ta'u warra addaa qashbii akka abiyoot kaasee kan seetanii abiyoot kaasee kalaadaa ilkaan kalaadaa jechuudha hamummatee dhiiga ilmaan oromoo lafarraa xaraguu jechuudha shi Jawaar Mahammad jechuun nama seeftii isaa eegee nama oromoof jedhee jilbeeffate malee nama hatee jilbeeffate sinitti hin fakkaatina. Jawaar Mahammad jechuun dhiirummaa isaa agarsiisa shi nama dhiirummaa isaatiin boonu shi. Kanaafuu sagalee kiyya kana biraan ga'a warra birxiginnaa bira jechuudha gantoota warra bitamtoota jechuudha. Warra bitamtoota warra maallaqa biran darbina sin oromoon warra hudduu abiyyi jala kaatte warra hudduu zinnaash jala fiigde gantoota warra bara baraan maallaqa hin quufne sin jechuudha warra oromummaa ofirraa murqe jechuudha.